galatoomii. Dheerachuu. Caalaakoo. Foonaadha koo. Garmaamu tola. Garmaamu tola ree utaalu tola malee asitti immoo. Edda silaa sirba keessaa haaraa kunoo bakka dhiisuu dadhabne bara. Dhiisuu dadhabne. Ambassaan qabdu ree sababa isaan sababeeffachuu fi Valentine Day sababeeffachuun ambassaan qabdu. Intinidha malee yuunivarsiidha. Kan yeroo darbii Inoo koleen ni maakii bira deemen. Inni makkala ture. Maakii bira deemuuf jedhee gammoojjii siinaa jira. Gammoojjii siinaa jira jedhanii. Abjuun koo raawwate milkiin koo siin tolee. Dhahaan darbatames nan kaasne mogolee. Baay'ee yaada jajjabeessaa waan gaariitu deemaa jira. Jarana an dhugaa dubbachuuf laayivii galeen beeku. Maaliif galuu sin barbaadu yookaan dhimma biizinesa dhuunfaaf osoo hin taane maaliif osoo hin taane addunyaa faana deemanii haala ittiin nama ofii argatan namoota jajjaboo fi addunyaarra jiran argatan namoonni ciccimoon dubbatanii baafachuu hin dandeenye kan gochaan agarsiisan immoo kan nu daawwachaa jiran jiraachuu danda'u abbootiin qabeenyaa. Warri mul'achuun feene hedduutu jiru. Oromoo gargaaruu deeggaruu biyyattii dhuma kana yoo mataa ishee yoo Oromoon hin jiraanne isheen hin jirtu akka gootti dhugaa dubbachuuf sabni kun osoo lafeensaa laallamee daangaa biyya Itoophiyaa jedhamtu kana hundarra lafa keessaa tokko furamee ba'a. Kanaaf yaada gaggaarii kaasaa jirtu yoo kolfaadhu rabbisaa kabajaa dhufa. Social meediyaan kan ittiin namni wal arrabsu ta'uu taane waan akkanaatiif baay'ee murteessaadha. Kanaaf baay'ee gammadeera. Amma kana booda irra olee buluu kono amma wanti kun galma ga'utti hin ciifnu hin ciisina saba keenya beelee dhaqqabu walii dhaqqabu walii gammachuu walii yaadu garaa walii yaadu. Ulfaadhu yoo siinsin gaggeessaa namoota biraan immoo galchaa. Amma kun beektaati garaansa garraamiidha beektaati. Amma aarii amma immoo deebisee immoo garaasaa keessaa hin qabu. Oromoon immoo lafa citee dhukkuba beektee hidda malee xannachiin dhibbadha Oromoon gaafa mammaaku. Kanaaf kallattii hundumaan uummata keenya bukkee akka dhaabattu akka nan abdadha. Gara fuulduraattis immoo si wajjin jirraa jabaadhu. Kallattii hundumaan immoo si faana gatii jirruuf waan tokko shakkiin qabaatini warra kaaniif immoo yaada kenniini waan tokko namni waan meeqa jechuu danda'a haasa'uu danda'a gurra kenniinii fi uummati Oromoo akkuma tamma agarfu kanadha barbeettee si jaallata si kabaja baaka. Kanaaf ati Oromoo tanaan jabaattee ejjennoo kee itti dhuftee ma dhaabattee ma amma dhumaatti deemu sirra jira. Nutis immoo si kabajnaa si abdannaa jabaadhu weelloota amma dhiyoo kana gadhiiste kun immoo baay'ee namatti tola. Baay'ee kan nama onnachiisudha. Akkuma kanatti itti hafuufuun jedha. Ulfaadhu galatoomii. Dheerachuu. Caalaakoo. Foonaadha koo. Garmaamu tola. Garmaamu tola ree utaalu tola malee asitti immoo. Edda silaa nan ilaaltu bar caalaakoo akkas nagashiin sin jedhu. Yeroo sadii moo yeroo afur foonaadha koo. Neetworkiitu hedduun jiru ture. Neetworkiin qabu ture kanaaf namoota hedduu gaggalchuu dhiisee amma garuu guutuudha. Homaan jedhu. Jirtaa? Garmaamu. Si jira caalaakoo nagaadhaati. Jirra kunoo. Sirba keessaa haaraa kunoo bakka dhiisuu dadhabne bara. Dhiisuu dadhabne. Ambassaan qabdu ree sababa isaan sababeeffachuu fi Valentine Day sababeeffachuun ambassaan qabdu. Intinidha malee yuunivarsiidha. Kan yeroo darbii Inoo koleen ni maakii bira deemen. Inni makkala ture. Maakii bira deemuuf jedhee
Sudaan Gammoojjii siinaa jira. Gammoojjii siinaa jira jedhanii. Otuma boqqolloo bira ga'uu dadhabe. Amma gara meeroo'ee kana gaheeraa jedhanii gara kaartuu. Achi ga'u. Ante marrajaa eenyuutu si kenna. Obsaa galchi, obsaa abdiisaa galchi. Obsaa abdiisaan jira asirratti. Naan galchaa maakiin jirti? Sheer godhuufi. Seenaame. Inni guddaan karoorri keenya irra maalinni uummata keenya rakkateef uummata keenya beelee haa dhaqqamu waliin haa dhaqqamu. Saba guddaa irraa dhalanne kana waliin ageenyuu fi jechuu barbaadeen adda dureedhaan fuuldura dhaabadhee kanan dhufeef ishee kana qopheeffadheeni waan biraa barbaachaaf osoo hin taane egaa rabbiin galannaa ga'u garuu keessa baanadiin abdii guddaa qaba. Yaada gaariidha. Caalaa qunnamtii godhiin ishii namni jaha akka galuuf gochuu danda'a. Wal cinaa dhaabbachuu danda'uudha qaba. Laayyootti ilaaluun sirrii miti. Namni beelaan dhumaa jira. Dhumaatiin isaa immoo dhumaatii gosa guutuu dhabuuti. Dhumaatii seera safuullee cabsuudhaaf deema. Uummanni beelahee eegee waan nyaatullee yoggaa dhabu safuullee cabsuudhaaf deema. Yaaddoon jedhu ni jira namoota naannoo sana jiraataniif. Fakkeenyaaf namoota investimentii naannoo sanatti hojjetanii sammuutti qabadhu caalaa ni beekta jedhee yaada namoota investimentii gurguddaa hojjetan. Uummanni safuu cabsuudhaaf jira maaliif waan beela'ee waan nyaatu dhabee jira waan ta'eef dhabaa jira waan ta'eef uummanni immoo birmannaa sirrii taasisaaf hin jiru akka namni walii birmatu tahaatti hin jiru. Saniifuu mootummaan beekamtii kennee fi abbootii qabeenyaa biyyattii keessa jiran kan Oromoo qofaaf miti kan biyyattii keessa jiran hundumaatti dirqama kenne rakkoo biyyatti dhufedha waan ta'eef iyyuu rakkoo uumamaati waan ta'eef iyyuu beekamtii kennee fi cinaa dhaabbachuu danda'uudha qaba. Artistoonni biroonis akkuma kana hubannoo uumanii hojii aartiitiin akka uummanni fakkeenyaaf kan allaattiin gammoojjii utuu dubbattee qurxummiin galaanaaf kan jedhu faarfannaan faaruun ni jira sirbi ni jira ture kan gargaarsaaf ta'u jechuudha. Lammiin lammiif mee waliif birmadhaaf kan jedhu jechuudha. Wanti akka sanaa ammallee nu barbaachisa. Sana booddee immoo akkuma raajiin sila jedhee isin sadii afur taatanii wal bukkee dhaabbattanii hoggaa deemtan koonsartii hoggaa qopheessitan hoggaa abbootii qabeenyaa irraa ispoonsara gaafattanii yookiin immoo gargaarsa gaafattanii gireesii qabaata fudhatama qabaata. Sababii sanaatiif iyyuu caala piliis namootaaf baay'eedhaaf akka hangafaatti ilaallamta akka rool moodeelaatti ilaallamta waan ta'eef iyyuu anaaf hiraachuu waammachuu yoo dandeessa itti qaafaa dabalachuu galaanaafaa dabalachuu dandeessa. Namni walitti dabalamee yoo birmatame even riskiin karaa namoota tokkootiin dhufuudhaa fi sodaatamullee ni hir'ata waan ta'eef iyyuu sana hojjechuun gaariidha jedheetiin yaada waan ta'eef iyyuu walitti dhiyaatanii miidiyaa qofa irratti tun taanee lafa irratti hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Galatooma ulfaadhaa gahee mataa ofii namni tuffachuun gaarii miti garuu kaaniin usiin chaalenjii kennuufiin barbaada akkatti sila nama kofalchiisa argiteetta miti nama Shamsuu jedhamutu bira jira waan ta'eef iyyuu nama Shamsuu jedhamutu bira jira waan ta'eef iyyuu qeesii kan of biraa geggeessee Shamsuudhaa wajjin wal isin agarsiisu yoo mijateef seenee haa dubbatu jechuun barbaada. Galatooma. Shamsuu waan jette obsa. Caalaan kaaninustu Shamsuu fida Shamsuu beeka waan ta'eef wajjin hin jiru Shamsuudha wajjin. Haa ta'u raachitti. Obsa. Bakka kiyya bu'aa suuf. Lakki bakka kiyya bu'aa suuf nan deema. Anillee amma otoon informationii gahaa qabaadhee uummatatti hima wanta deemaa jiru. Hamma kana intini taanirra jechuudha wanti atti biillee achi jiru hamma kana informationii gahaallee bahan jiru jechuudha. So hundumti keenya amma informationiin jiru namoonni sirriitti beekan akka hunduma keenyaaf nu ibsan goone
walgahii asirratti sooshaal miidiyaarraan ala baay'ee sooshaal miidiyaarraa ala Finfinneetti walgahii hundumti keenya jechuudha. Artistoota keenya hunduma dabalatee wanti godhamuu qabu godhamee lammii keenyaaf as soon as possible isaaniif qaqqabuu qabna. Beeladha. Beelli immoo namaaf yeroo kennu. Like waan boruuf waan iftaaniif qaxaroo qabattuuf miti beelli. So hundumti keenya kanarratti aggressively deemuu qabna. Nama tokko nama lama taane wanti sooshaal miidiyaarra baay'ee influensii gochuu dandeessa hamma ta'e. Garuu wanti lafa bu'ee uummata beela'aa jiruuf isaaniif like wanta boqonnaa ta'u sooshaal miidiyaarra gochuu hin dandeenye. Qaamaan practically hundumti keenya nama dubbiin isaa laallatu artistoonni keenya artistoonni Oromoo hundumti keessan meeting goonee achi booda yeroo nuti wal argine wal wajjin teenyee waan tokko haasofnu we become powerful. So abbootii qabeenyaallee influence gochuu dandeenya. Hin kadhanna miti baay'ee influence goona abbootii qabeenyaa akkas nu godhaa jenna miti akkas godhaa jenna jechuudha. Yoo nuti iddoo tokkotti wal geenyee humna qabaannee influence gochuu dandeenya jechuudha. Na akkasitti deemuu qabna jedhanii yaada. Galatoomii durayyuu faffaca'uu keenyatu rakkoo ta'e faffaca'uu isaaniitu rakkoo ta'e yeroo wal cinaa dhaabbatanii yeroo wal wajjin dhaabbatanii humna guddaa ta'a. Immoo caala argiteetta xiqqoo ati nama galataati keessattuu sochii sinodoosii haaraa godhaa jiru kana keessatti advocate gochuudhaan ejjennoodhaan wajjin dhaabbachuudhaan irra deddeebitee dubbachuudhaan otoo argiteetii Abuna Saarees faan akka itti gammadan abdiin hin qabaanna. Maaliif nama galataati. Amma Taaddala Gammachuu fa'aa Xiiqaa Tafarii fa'aa Galaanaan fa'aa nama galataati. Namoota kaanii garuu maqaan hin oofne ta'uu danda'a garuu gara baay'een immoo hanqinni ni jiraata. Maaliif isaan hoggaa saba isaaniitiif sagalee ta'an kanneen saba isaanii miidhamee fituun taane miidhuudhaaf faayidaan nutti hafe jedhanii hoggaa sagalee ta'anii xinnaa guddaa jedhanii waliin filan. Hunda isaaniitu dirqama walitti kenne. Hunda isaaniitu walii wajjin dhaabbate waan ta'eef iyyuu amma fakkeenyaaf yeroo hospitaala kalee maal jedhamu hojii gaarii fi fakkaatu walii wajjin dhaabbatu. Keenyallee adda addummaa ilaalcha siyaasaatii fi kaleessa wal gaarreeffannaa kaleessaa malee harri kun nu barbaachisaa boruun keenya nu barbaachisaa dhaloonni waa barachuu danda'uudha qaba. Warraaqsa isin uumtaniin dargaggoonni ergaa walii dabarseera ergaa hubateera gaaffiin Oromoo akka itti gaafatamuudha qabu nu ta'ee fi har'a gaheera waan ta'eef iyyuu ammas yeroon hin barfanne lubbuudhaan jirra waan ta'eef iyyuu waan gaarii akkaataatti hojjechuu dandeenyu gareen yoo jiraate gareen sun akka jabaatuu fi bifa tokkoomeen bifa yuunifoormitii qabuun saba keenyaaf cinaa dhaabachuun akka namni jarri kun jabaataniiru jechuudha jedhee waan jiru sana nuu qoodu ta'a jechuudha. Yoo nani miidhamellee eenyutu na waliin dhaabata kan jedhullee ni jiraata. Amma namootuma dhageettii guddaa qabu jettee hin yaannetti waan isaan adii uffatanii ka'aniif qofa dhaadannoon ajjeechaa. Dhaadannoon of keessaa baasu, afooshaa ofii keessaa baasu, caasaa ofii keessaa baasu kun gabaa isaanii qofa kun nama baay'ee irratti nan arga. Gurraacha wajjin hin dubbanne waan ta'eef waan isarra gahe hin beeku. Namoota kaan garuu nan hubadha. Artistoota keessaas akkasumadha. Sana immoo kan inni ta'u waan nuti faffacaanuuf waan ta'eef akka faffacaanetti ta'ee gargaarsa kanaaf kunoo tokko taanee dhiyaannee irra yoo jedhame yoodhuma jaallatee ta'uudhaa baatellee dirqamee ni kenna jedhee yaada ni jaallatas immooti fedhiis ni horata waan ta'eef warra dubbistu dubbisiiti mee obsaafaas ofitti dabalannaa. Mee abaluufaas ofitti dabalannaa. Onlaayinii irraa immoo maakiin faan jiru. Onlaayinii irraa immoo yeroo hundaa namoonni gargaarsa irratti hirmaatan Mubaarak Musammaa fa'aa Asliin fa'aan nu wajjin jiru. Nasriyaan Olee fa'aa Muhammad bin Aljeeziraa fa'aa nu waliin dhaabbachuu danda'u. Nuti gahee keenya haa baanu nuti jedhaati. Gahee keessan bahadhaati. Gahee keenyaaf nu gaafadhaa. Isin hangafoota keenya isin warra nu dura jirudha waan ta'eef iyyuu jedha. Kaaneenus hin affeeruu kan seene malee akka kana dubbachuuf hin seenne kaaneenus adiraa seeraa ergadhuuti Shamsuun nama gaariidha waan ta'eef Shamsuudha wajjin wal barsiisi.